sana akkas ta'e baay'eenis nama dhachuudha. Haati yesa daabboo tokko dhabdee bishaan allaanee tokko dhabdee karaarra bulaa jirti. Asitti yaa'ee garuu soofaa geeddaree maali geeddaree isinirraa sirbaa jiru. Uf yoo jedhu dukkana tammaata rakkina kuufame karagaa ulfaata. Siliifaa ta'u qashtii waan koo jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii naa jirtu nagaa kooti qorri mee akkamitti qabee jira qorri akkamitti qabee jira qobaa jiraachuun madaabni akkamitti qabdeerti karoorri akkamii bashannanni gola rabaa kun mee maal fakkaata karoorri waan hundumtu gola baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja wal tolaa fi jaalala keessanii gara chaayinaalii gootti makamuudhaan chaayinaalii kiyyaa sin naageessan jechuudha. Guyyaa muraasa keessatti guddaa galatoomaa baay'ee sin jaaladha. Warri hin dabalamnes dabalama waan tokko isin hin balleessu sabiskiraayib nama gochuu waan tokko nama kaffalchiisu egaa kan nuti ittiin bareednu tokkummaa keenya immoo wal dhaga'uudha wal guddisuudha. Yoo sanaan taane gatii qabuudha. Otoo feesbuuk irraa ta'u margee qaadii nama godha kanarratti garuu kadhaadhaan yoo ishin jedhanii maal fi beektu inni warri kadha kuma dhibba kuma maali geenyeen jedhanu numa toofes isaan geechuudha. Otoo dadhee nuti sabiskiraayib nu godha kimmaatii nu ta'anii nuuf hin ta'ani. Dhugaa ana fi kooti waggaa sagal guutuu warra yoo ta'e siin geenan beeka waggaa sagal guutuu chaayinaan sani waggaa sagal guutuu maqaa sanii dha'uun latoon barbaadinaan naa garuu ishin jedha nama isaati kana jechuudha. Gada akka isaan gadis baala isaan buusuu hin dandeenya akkuma ol isaan baafne jechuudha. Maalumaaf nu yaadadha isin jechuu dandeenya isin jechuu barbaada akka ol baatanitti wanni tokkommoo akka jedhanii gada gowwaan jechuudha kan nama aarsu asumaan obboloonni koo kabajamoon dhiifa banaa godhaati. Ani nama 28 qabaa garuu sheer isinii hin godhu jedhe. Namni kun 28 si jala bahuu hin danda'amu hin danda'u kan jedhu of beektaa garuu namni kun 28 si jala seenetti itti cufte waa itti sakurit goote si jala bahuu hin danda'amu namni bara ofirraa kaasuu hin danda'amu jettee gaafa waa jettu of ilaallachaa haasa'e isin jechuu barbaada isillee kan tarii maal viidiyoo nama banta miti bantee dhageessa jechuudha. Sammuu hamilee ijoollee nama hin tuqin jechuudha. Maaliif numatu ofes isin dhugaa isin jedha eenyu kan biyya keessa isin daawwachaa jiru namni si ilaalaa jira biyya keessa akkamitti waan ta'e dubbatu wadi baatanii maal yoo jajjabeessitan numatu ta'a isinitti darbee dhugaa isin jedha biyya meeqa keessa taa'ee hin beekna sawadii keessa kaasee warra isin geenan beekan otoo laayik godhu yuutuub isaanii ilaalu jechuudha. Garuu har'oota ta'e laayik naa gosa wakiili maatii naa ta'e isin jedha gadi godhu wani koomentii nama ilaala jechuudha. Of yaadadhaa. Akkuma si yaamne ijaaramne galsi buusuu hin dandeenya waan dhuguma isin jedha. Akkasuma hin jedhiin asin jechuu barbaadanii warri tolaaf jaalala keessanii immoo gara chaanala kootti makamtan baay'ee isin jaaladha guddaa galatooma. Warri hin baratin illee banadhaa koottaa isin jedha. Yaa wal ormaa in ulfaata akkuma taataan taa'ate jechuudha. Rakkisaadha. Yuutuubiin qalbii nama hannaani. Ijoolleen madaamillee nama harkaa kuftii rooziin illee hin gubata bira distii keessatti hirribni illee hin jiru. Kun argitanii iji kiyya waan fakkaatu jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee sin jaaladha. Warri tolaaf jaaladha jaalala keessanii gara chaanala kootti makamtan dhugaa baay'ee sin jaaladha. Garuu na ajaa'iban warri waan argan dubbatan kun olaanaa ta'an jechuudha. Akka waan ol ba'an gadi buunee kuni otoo ijaaramne biyya keessaa amma kumni 50 silaalaa jiru biyya keessan jiru kumni 50 ganda arabaa jira jechuudha. Gadi ol ijaarrachuudha gasi buusuu hin dandeenya. Waan itti dubbatiin gaafa miidiyaa baatu si jedha namni yeroo baay'ee akkas jettu jedha sheeris nuun godhin laayikis nuun godhini nuyi wal bira jirra afaan kee qabadhu taa'e onlaayinii irra sin jedha warri tolaaf jaalala keessa hin dabalamtaan guddaa sin jaaladha guddaa eebbifamaa sin jira ani kiloo naa darbee jennaan har'a immoo algaratti iyyuu bashannanaa jira sin alga ol bahee algaratti taa'aa jira ol bahee algaratti baxxoolloo nyaachaa jira jechuudha. Yuunookoon baxxoolloo baxxoolloo nyaatanii beektu ganda arabaatti baxxoolloo nyaadha kan madaamii silaas wagina keessa fudhachuudhaaf iyyiti. Mee maal si mudatee beeka yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen baay'een madaamonni yeroo biyya galuudhaaf jennee nu rakkisu
baay'ee nu dhiphisu yaaddoon keenya yuusan harkaa bahudha yeroo dhani ani biyya keessatti yeroon biyya beeru keessa jiru inni akka mata nama rakkifti aramni jedhee sana dhiphachaa ture garuu Saawudii keessatti dhugaa imimmaan meeqaan iyyuu sayyuu kaasaa miti kan gaggeessan filan jalaa bahee jechuudha. Na dhibaa ture jechuudha. Ijoolleen baay'een miidiyaa kana gara Dubaay kana yeroo himatan karaa miidiyaa tokko jira yeroo baay'ee ijoolleen baay'ee achirratti wal ga'u akkamitti ta'a kun jedhee yaadu kun amma nama dhadhafa jechuudha. Kunoo amma namni dhadhafa dhugaa san jedhe ji'a guutaniitiin kiyya elektiriikii qabachuu barbaadde jechuudha. Elektiriikii qabachuu barbaadde jechuudha. Na mee akkam simbiraa na of eeggannoo godhaa baay'een keessanii sa'aatii kana sa'aatii yerootti fixxanii jechuudha waan nama mudatu hin beektu waan isaan nama godhanii nama qoruu nama eeguu fa'aa jechuudha. Ani amma sa'aatii 24 na eegu jechuudha. Sa'aatii 24 tokko na waa balleessanii moo mana keessa jechuudha. Akka isaan eegan laaluudhaaf jechuudha. Guyyaa kaleessa maalaan godhatuma uffata tokko su bilbila kana gadi fudhe jechuudha. Bilbila kana gadi fudhe YouTube galee jechuudha. Taa'ee miti achumatti iddoo uffata tokko su jala kaayatanii bane jechuudha. Achi kaameraan irra jira miti bilbila anti yalla kalsi malaabis kallish telefoon naan jedhe. Okay jedhee tanan ammallee telefoona keenya banee mana wanni jechaadha ilaalatu tokko si jechuudha. Maaliif yeroo isaa dhumeera otoo dhufee illee jechuudha sammuu isaan gargar baasa malee hin isa kana duratti nobsuu jechuudha. Aramni quufte jirti warri galuudhaaf jettanii of eeggannoo cimaa sin barbaachisa sa'aatii kana sin qoruu barbaadu hojii illee sinitti baay'isu kan kiyya jechuudha sa'aatii 24 hojii natti baay'ifte duras garuu sa'aatii meeqadha hojjechiifti amma immoo yabaasa jechuudha afaan naxalafaafa barbaaddi jechuudha. Of eeggannoo godhaa keessatti warri Dubaay keessatti dhugaa isin jedha akka Beirut miti biyyi Dubaay kuni biyya maxifoo jechuudha akkasina isin deemin illee walqata isaan diraamaa irratti hojjetu biyya guluffatte illee otoo si wata kitti bitatan darbatan si galchee mucaa godinyaa kooti dheengada darbatan galchatu wata kitti bitatan wata kitti quba hin qabatan ofirraa jechuudha. Biyya Dubaay keessa quuftuudha of eeggannaa isin jedha qorra kamsiin qabeera kan akka baranaa qorreef Dubaay nagarree jechuudha badan gaddaa hin qorrine uffa jechaa ture jechuudha barana. Humnaan lallatu qorree jira sinin jira. Araboonni immoo natti hin tolle jechuudha. Amalli isaanii baay'ee tokkicha ulfaataa jira jechuudha. Naaf kadhadhaa dhugaan sinin jedha akkamitti akkan harkaa bu'u bicha. Nama boxxolloo nyaachaa gidduu dhaqashtii dhageeffachaa gara laati. Akkan malee rafti laatan irraa jechuun isaati kudha lama ta'eera. Sinin jedha waan hundinuu hin darbaa warra karooraan hojjetan warra hadhatti dadhabee itti dhiphatee akkasumaan taabee wanni jedhotoo taane warra boru bu'aas argitan firiis argitan ta'a karaa hundumaan immoo jajjabaadha fayyaa keessanis eeggadhaa dhugaa nama kun diiskii masharaatatiin dhibaa dhukkubsachaa jechuudha dugda baay'ee ulfaataadha jechuudha dhugaa sinin jedha of eeggannoo godhaa waan darbootanii of hin miidhinaa. Rambi hojii namaa hin quuftu humna namaa hin quuftu maaliif sirriitti fakkaata beekta maaliif akka isaan nama yaaduu dadhaban beekta laala daa'ima isaanii jechuudha mana keessatti daa'ima isaanii laala malakka hojjechaa jirtu daa'ima isaanii dhalatteenna mana barumsaa galtii mana barumsaa tolleeteenna sanuma qo'atteenna kan laaptooppii irra teessee geemii taphattee jira akkasitti guddatan jarri jechuudha. Jarri akka anifati fooqi keessa kaannu kaachuu hin danda'an socho'uu hin danda'an jechuudha. Kana fuula citanii du'an jechuudha. Darajaan baan garaa isaanii sana baatanii argitan jechuudha. Nuyi immoo egaa waaqayyo dadhabaa nyaadha sana nurratti hojjete nuti hojjechaa Itoophiyaatu dadhabee nyaachaa sinin jedha. Jabaadha kaayyoo keessanii alatti abdii hin kutatina dadhabbiin hin jira kana keessa immoo miidhamuun hin jira beelli hin jira waan baay'eetu wanta namatti ulfaatu waan baay'ee jira gara goda arabaa keessa jechuudha. Keessattuu dadhee isaanii illee ofirraa akkas ifattee ofirraa nettan gaafa dhiirri isaanii dubbatu ani gaafa dhiirri isaanii dubbatu jechuudha. Guyyaa kana mun iddoon dhaabbadhuu fi iddoon taa'uu hin beeku jechuudha. Obsaan qabu warra dhiira isaaniitiin gaafa isaan dubbatan jechuudha. Kan gurra kiyyaarraa na jibbisiisu sagalee dhiiraa qofaadha. Dhiira araba sagalee ishee na jibbisiise dhugaas ni jira. Kana kana miti mana kanaan immoo na aarsa hin jiru jechuudha. Shaaloo yoo ta'u jette gurdii sana keewwattee adii. Otoo agartanii dhugaas ni jira baay'ee ulfaata jechuudha. Gooftaan na gargaaree ji'a 24 mulu halkanii guyyaa sa'aatii 24 dhaabbadhee hojjedhe jechuudha. Suni hundinuu akka nama jala baatee galuu hin dandeessa waan baay'ee gochuu dandeessa garuu amma iddoo jijjiirtu amalee namas jijjiirama yeroonis dhumaa deema kanaaf obsinee kinoo waan baay'ee sufirratti daballee har'a geenya irratti ni jira amma naa darbee naa kinoo alga irratti taa'ee yaachala alga ishee tokko achi kaa'ee ishee tokko irratti yaachala
Caccab itu kan. Untuk dalam negara album catu dalam caccab sesini jera. Akka kana ulas tinat tole asin maskotin jira. Bari'uun eeggadha jechuudha. Jabaadha isinillee isinii bari'uudhaaf jira. Egaa ani baxxoolloo nyaachaa jira isin jira. Baxxoolloo. Gaafa madaamii kiftii baante agabuun bulina. Isa ulitti gaafa madaamii lafaan baante torba tokko midhaan nyaachuuf jira jechuudha. Haarii irraa kan ka'e. Bii kan ta'u fooqitti yoo wal lollee dhufe kushiinaatti nan jaala. Kushiinaatti jechuudha. Fooqidha wal lollee dhufamti kushiinaa seena. Waanti bakka kaameraa fo'uuti. Kolfatti dhufee ni dandeessa fe'uugaa. Yeroo ta'u tokko ofitti namatti bitee jira. Amma waliin jennee dhufnaati. Waan isaanii arabni biyya kana sana rukuchuu hin dandeessu beektu. Of rukuchiiftanii ol rukuchiiftanii taa'anii suntu nurratti albaasa arabachaa. Gaafa isheen si dhooftu illee si'a tokkicha ol fudhee ishee keessa dhaye. Dhaaba kee dhuftu jedhee. Isheen kun harkanatti si tokkan jettee jira. Gaafa iyyitu qaama maskootii nama lafatti bu'eessisiisa bakka jechuudha. Ishiinuma iyyiti anuma jalaatti litti deebisa. Ishiinuma iyyiti amma itti jalaatti litti deebisu. Awwal laalti bakka. Iyyita hin dadhabdanii immoo dhufee tanan akkuma ishiin laalti bara. Inni sodaatti kaatee dhadhee yeroo hunda nam beeka jechuudha. Inni kaatee dhadhee bilbila fattee namichatti odeeffatte jechuudha. Inni sadan immoo kaameraa isaa qabsiifatee hin beektu bitee isaanichi kan godhu mana keessa jira. Abbaa dura ga'e dhageeffata jechuudha. Gaafa naan dura ga'e dhufee mataa irra nabu. Gaafa isheen dura dhageesse garuu nagaan baxee na bira darba gaafa laa dhufu jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kan kaleessaas ishiin baay'ee hiyyite hani hiyyite xiqqumshiisa waan ta'e fakkaatu irra kan hin zoor jala achi hiyyaa oolte sagalee koo jiru keessa jechuudha. Wayita ammaan argadha jedhe sa'aatiin hin jiru jedheen kaabishii waa hojjedhana sa'aatiin hin jiru sa'aatiin gahaa miti jedheen achi qoykaan iddootti sa'aatiin gahaa ta'uu dhabee nan argadha na eegaa wal jechuudha guyyaa guutuu kaameeraarra. Akka maal oddoo akkamitti akka ishee sa'aatii fixxuun laalee jechuudha. Achuma ta'u bilbila tokkos immoo bilbila kiyya gadi fudhadhee uffata tokkos jechuudha. Achitti naagaa ta'e asitti sa'aatii fixxe kaachuuf barbaade akkasitti nagahee jechuudha kaleessa. Akkana keessa jirran siniin jedhaa gaafa galuudhaaf gaafa bahuudhaaf jettan gudii siniitti dhufa. Of eeggannoo godha anarra waan ta'e argamaa jirus ajaa'ibaati jechuudha. Kan waaqayyo jedhe immoo hin raawwatan siniin jedhaa jabaadhaa warri mi'a baay'ee harkaa qabdan mi'a keessa iddootti godhaa warri hin bitanis rakkoon qabu min Itoophiyaa keessa buute waan na firaankaa keessa sassaabbachuudha. Sistemii godhaati jechuudha. Warri mana geeddaruudhaaf jettanis sistemii godhaa mana geeddaraa yoo isinii jedhanii akka kana keessa jira baxxoolloo nyaachuu dhufe har'a gosa nyaataa baay'ee fidelfe sababii isaa gaafan sa'a 12 dhaltee ta'e otoo dhalee sa'a 12 dhaltee ta'e fakkaadhee gale maaltu na laala ija bitaate kanaaf madam kallee walii soot ana it midhaan biyya keessanii malee hin nyaatinaa midhaan arabaa dinnicha duudhaaf seera affeelladha gixxim shiroo yoo barbaadan hojjetachuu hin dandeessu missiraa waa hundi fi keeshi bicha keekii alawaayaat ምናምን የተጻረምፍቱ ጉርጡ እኛትና አላዋያ ኛተታ ኢትዮጵያ ኛነ ማንተፊ ዋካከቲ ኬኛ midhaan ኛን midhaan keenya ugaasanii jedha humna qaba jedhu yeroo dura maala nyaadha sanii fakkaata jeet maruuzii isaanii nyaadha bakka sa'aatiin qabu waan ta'eef galgalas isuma guyyaa irraa fee nyaadha ganaa barsa akkas godhan nyaadha jedhu jarkana bishaan ishee lafaa fuudhaan san ishee lafaa fuudhee fooqii baasuun adda adda sanii booda malaan godhas deebee daabboo tolchee gixxim godha yaatu yaa mayyee dhugaasni jedha guyyaatti immoo jechuudha daabboon ajaa'iba tolfama walaa ta'u malee kakkiyya fakkaatu tolfadha jechuudha biizaa isaanii fuxaayeen isaanii maal isaanii achi kallee wallee daabboo Itoophiyaa fakkaatu tolfadhee tanan bakka
bakka lamatti baasan tokko kutaa kiyya fidaa ta'u kushiinatti dhiisee jechuudha. Kushiinaa kaa'ee dhufa. Ganama immoo dhaqeetti dabala jechuudha. Shiftu hotaa isin agartanii kiiloo kiyya meeqa akka ta'e matoo jala galu kana amma jechuudha. Akkasitti nyaadha. Luqeetis bitadha ችግር የለም 20 ብር 50 ብር ሉቄት 10 ኪሎ bitadha tolfadha. Ganda raba haata finjirtu haadha ormaa malee. Kun agabaatteedha moo gayyaa sabni kun agabaatteedha maadaamii nuti haala jiraannu. Haadha maal jira haa ta'e fi bittu irbaata. Ishii mana haadha adeemtetti namitti lala nyaate dhuftee ilmaan hin jiru mana jechuudha. Achumaan immoo mana nyaadharee kanuu birii keessa bishaan keessatti dabsanii qolqola keessatti naffile jechuudha. Akkanaa bishaan dabsuutti. Okay. Waan biraa immoo fooqi saxabayee jechuudha. Isaan mana hin jiranii. Zalmuzi deeqaa deddeebi'aa fi bilchaate keessaa keessatti kana hunda haa ta'e jechuudha. Hira taa'ee bultii 40 naafe nama kanadha. Hira taa'ee akkas shuudhee boru hojii kooti deemaa jira. Guyyaa 40 akka bitta dhibu fooqii kanaaf jala kana waaquma beeka. Ilfaata. Garaa jabeettidha maali biyya lafaa biyya namaa jedhee hacaalu. Baratuu darbuu dide yaari. Baratuu darbuu dide asuma gangalata. Ganda arabatti deddeebi'u kulaalitiin fixee filannoon wallaalchisee yookiin aftaami taanee naftaamiin taanee yookiin hiyyeessa taanee hin beekamne walaalami araara kee walla kilta gashii gurgurtaa araara kee Yesuus geenuun jedhi ganda araba geenuun jedhi hamma yoomitti dhiira biti raadhennu bittanitti xabatti. Naaf dhiisa si dhawwadhe nyaachuu kootiif fageenya irra waan hin jiru malee gaaftee kana dhabee ta'a agabuu bula jira Saawudii keessatti jechuudha. Warra akka koo agabuu bulaa jirtanii nama ajaa'ibsiiftu guyyaa sinii jira jabaadha barri darbaa. Odaa kanatti xulli yeroo fooqi tokko hambootti ijaaree xumuree fooqi lammataa immoo giiciti jalmaree warra kaan ga'e amma jechuudha. Yoo muraasa naafee Addis Ababatti si jaarfan birbirsa gooloo naannoo Oromoo baay'inaan jirtu jetti immoo pilaastuu jaarfan mana jedhamas akkana tol jedhu ganda rabaa keessa jiru akkana akkatti jabaadha hojjedhaati dorgoma waan meeqaan hin gubatiina madaamis hin gubaa jinjanaas hin sobee hin gugubaa hin jiraatina. Simbiran jiran qashtiin keessan like share gochuudhaan koota wanti gadi baane na bira malee waan baay'ee jira jechuudha. Laayikiin qabdan, sheeriin qabdan, koomentiin qabdan uumana aarsitan. Kanaaf malee waan baay'ee isaan jira jabaadha. Gaafi mana kanaa gadi ba'ee laayivii dhufee akkatti taa'ee haadha aadiyoo sirratti gadhiisu kana dhiisee laayivii dhufee sinitti odeessee waa baay'ee irraa barattu nuyi warra akkana fakkaanne yaanu gubaa baay'ee qabna mudaa baay'ee qabna. Egaa jabaadha ayizoo kormoota koo ayizoo asii gadi fiiguu asii ol fiiguu dadhabiidha kan maal gooture akkana taatanii garuu
Ana kana suwa tokko bicha akkanatti mugurguruun duddaan bichite gaafa sobamnu sabicha naas gaafa sobamnu gaafa kaayyoo dhabnu kanaaf walii eeggachaa yaa obboloota ko otoo waliin boochiseen jireenya biyya lafaa kanarraa daddabarsa indarbiiti biyya lafaa darabaadha kanaaf jettanii akos dudda malee nafina kinoom dudda malee taa'aa dhugaa sin jira bar qoosa sinitti fakkaata inni akkas hin jiru waaqayyotu beeka dhugaa sodaa guddaa keessan jira jabaadhaayi boxxoolloon kun nageessi laata hin qorreeyuudha kunis qorreeyra lafa mbuutu lafeerra buuti kanaaf akkas tirraa nyaata Mia kana mau hanya numei. Yala la abusa. Bas awal bas kudas. Musim ka pagbichate mi awal ka. Ani? Musim ka pagbichate? Yang musim suka la kabel. Jalan. Udah nak kembali ada dari sukari. Kan makin ini jasa jefte. Kayak kasih tahu apa? Abdi ko tadi na sinjira jabat wan tundarba hada mater na pagachun iriya fi jolle fi na pagachun kayo dafi gola keessa jirtan keessatti godaan qaaliin fayyadamu. Seexani waan tokko fayyadamtee tokko kaayyoo keessatti dhabsiisuudhaaf sagalee jiru dhiifama. Kaayyoo keessa irra sin hambisuudhaaf akka kaayyoo keessa fiixaan baaniif waan baay'ee tooftaa barbaadde jechuudha. Amantaa qabdanitti jabaadha. Furtuu waan hundumaa hidhaa waan hundumaa kan hiikuu danda'u gooftaadha. Amantii keessatti akkuma amantii keessatti jabaadha kaayyoo keessaniif jecha. Siin jedhaa wal danda'a bakka jirtanitti immoo baay'een keenya waan baay'ee bineensi shawwadamaa oolla. Innaan wasa walitti qabdee waan argitan kutata bittanii oollaa hiriyaa abbaa akaakayyuu seettan isaatii mee duruma mataa keessan taati booda ol jaratti hin deebite jechuudha. Eebeluu maalaaf fuudhee gara amma mucayyaa tokko kana eegada si galte kan yaaddessu yaaddoo mucayyoon jechuudha kan waggaa jaha guutuu dhaabbattee akkas halkanii guyyaa hojjetteerra kan ollaa ishiiti kan maatiifti yaaddofte jechuudha. Dhiise dhan hin dadhabe jechuudha waggaa lama guutuu dhiisii waan kana jedhan jechuudha. Na akan nama yaaddeessuun qabu jira dhugaa sin jedha si'a lamaan biyya galee Saawudiidhaaf Beeruut irraa galee ani waan tokko itti bitee galee jechuudha. Kan maallaa gootu dhufu kan dhuftu na bira jechuudha. Eebeluu gaafa dhufee maalaan godhaa eebeluu maalaan deeftee maalaan itti agarsi. Akasii kee qaama kee guutuu deeftee galu inni biyya keessa jiru dhugaa hasin jedhe iyyeessi inni maan qablattee ilaaltu baay'ee si caala sooressadha. Maaliif sitti fakkaate waan harkaa qaqqabatamu yoo qabaachuu dhaabatanii sammuu isaanii fayyaadha ofitti amanamummaa qabu koonfidensii qabu gadas gammachuus hirmaachaa turanii dhabattis hin beeku jedha. Ati gaafa galte uffata miiccachuutti hin baartu. Dhugaa sin jedha uffata miiccachuutti hin baartu. Saamunaan lagatti qabdee miiccachuu hin baartu jechuudha. Saamunaan lamna ol si gaafata jechuudha. Jarri immoo saamunaa tokkotti keede maatii 12 maatii 15 miiccanii wali jedha jechuudha. Asitti hin baartu jechuudha. Kanaaf duraan dursii waa'ee mataa keetti gaafa xumuratte waa'ee namaatti darbita jechuudha. Oo qabaattee biyya kee keessa fakkeenyaaf ta'u waan agadaa hojjetta ta'e waan agadu sanarra bu'aasaati inni gargaaru dandeessa. Ganda arabaa gaafa tasii karaa gadi baate gaafa tikkatti siif taa'ime waan hundumtu jechuudha. Qarshii sanii kan sirraa dhaabbatu jechuudha. Kan namaa kennee kan nama gaggeessanii baay'eedha. Kan namarraa fudhatanii kaan isa manatti caccabaa ture. Amma sodaachaan jedha dhugaa waa qabna kana keessa jechuudha. Yeroo baay'ee birrii dhaabboo waan ta'eef amma sodaachaan jedha jechuudha. Naa kennu moo naa kennan jechuudha. Birrii xiqqoorraa qabu garuu baay'ee kan ji'aarraa fudhachaa ture. Yaa birrii tokko rakkisaadha. Birrii keessa siistamiidhaan harkaa fudhadhaa. Aramni baay'ee baalageedha. Jabaadhaa siniin jedha. Akka kana keessa girraa kaayee wanti dijennoo jiraate waanuma ofirratti arginee fi waan nurra ga'ee dubbanna malee arrabsoo namaas hin dannu waa'ee namaas dubbachuu hin dannu waanumaas bilisa jechuudha. Waa'ee koo waan hin beeku nan dubbadha waan irraa hubattan hubattu yoo das hin jedhe immoo laayik sheeriin gootu siniin jira
jabaadha isiniin jedha warra fiixaan hojjetanii baasifatan ta'a. Obboloonni koo karaa WhatsAppidha baay'ee keessanii kan hin deebifne karaa Facebookii lamaan irraa warri gaaffii gaafattanii isiniin deebisne jechuudha. Maaliyaas aduu ati Dubaayin galtee baay'ee tokkicha hin baddee namatti hin dubbattu nu koorte fa warri jettan baay'ee jira. Inni kaammoo eessaan geesse mana kee yettanii baay'ee keessan na gaafataniittu dhugaa isin jedha nama baay'ee na gaafata hin deebifneef jechuudha. Sa'aatii hin arganne sa'aatii yeroo dhufe jechuudha. Akkasumatti bilbila banee amma sagalee sana fixutti qaataan rafe jechuudha. Dhugaa isin jedha kan itti sa'aatii 12 sa'aatii tokkotti jechuudha kilaasikiyyaa. Walumatti qabeetanan isinii deebisa waan inni irra jiru jechuudha. Dhiyootti hin gaafanne isiniin deebisa malee isin jalaa badeemti warri karaa hundumaan na gargaartan immoo ijoollee sadii dhugaa waaqa keessattuu obboleessi keenya tokko ammallee yuutuubii barateera jechuudha. Isallee gargaaraa nama miskiina jechuudha. Nama baay'ee namatti tolu dhugaa waaqa taati akka namoota kaanii miti jechuudha. Amalisaa kan namatti toludha. Maalumaan jechuudha dhugaa waaqaan maalummaa isaan beeku garuu ani kan online marraan argadhe yeroo sanatti sim kaardii hin qabu ture jechuudha. Sim kaardii hin qabu biyya kana sim kaardii na dhawwatan jechuudha. Akka carraa ta'e sim kaardii kan biyyaatiin WhatsAppii banee ture jechuudha. Yeroo biyya kana keessa ga'ee jiru siistarii akka waan jiruuf sim kaardii suni ishiin WhatsAppii nama biraatti bante jechuudha narratti. Bilbila ishiirratti bante nama biraa WhatsAppii barbaadaa ture. Achi WhatsAppii na bira jirtu hin gubatte jechuudha. Waan qaban dhabe jechuudha. Nama waanti dubbisu na dhabe jechuudha. Niitiin hin kennu sim kaardii yettee diddeetti. Shifirrillee gaggamaa jira mana kana naaf ta'e. Miti nafsi ishee inni illee kaddaama akka kiyya kan biyya baay'ee dhufe isaan manatti ta'e jechuudha maka keessatti. Kan inni irratti hojjete kan araamni hojjetu caalaa jechuudha gilbii kana keessatti. Jiru jechuudha achi mucaa kanan arge jechuudha wallahi mucaa kana illee akkatti inni biyya namaa keessa jiraachuus akkatan arge yeroo inni piroofaayil isaa yaala kutee ilaalu safara nan jiru maqaa isaa irratti barreeffamee jiru jechuudha maqaan naannoo isaatii. Achi qoy waaqayyo naa kenne gaafadhee na dhugaa waaqa WhatsAppii kasaa cufee anaaf kenne jechuudha. Amma irratti WhatsAppii isaa sun argana jechuudha waggaa lama guutuu jechuudha. Nama amali sana namatti tolu nama miskiinaadha dhugaa nama ofii aarsaa kaffalee nama baraaruudha isiniin jedha. Maqaa yuutuubii isaatii ammallee siraataan dubbisuun jammarre jechuudha. Illee ija libiin ilaala jechuudha waan waayifaa hin qabnee fi dhiqata goseen isiniin hambaa gargaaraan isiniin jedha dhugaa isiniin jedha nama miskiina gargaaraan isiniin jedha. Waaqarraa argattu namarraa miti. Seenaa maataaf daqiiqa tokkicha jechuudha. Azala yookiin asirra isinii kaasti piroofaayilii isaarraa maqaa isaa jechuudha. Siniin jedha yeroo isaatti na gargaaree ijoollee mucaan goddanyaa kooti isin jirti kan biroos keessatti na gargaaraa turte jechuudha. Hundi keessanii dhugaa waaqaa dhamaatanii dhimmitanii gooftaa dabalatee warri ooftanii asiin geessanii bu'aa dadhabbii keessanii isin agarsiisa isiniin dhossu jechuudha. Maalirra jiru dhiyootti hin gaafanne jechuudha. Egaa namni warri biyya keessaa yoo isin waan hunda gaafattan eshi isiniin jedhan jechuudha. Kan na bira geesse garuu suuraan yoo natti tole asirra isiniin kaa'e jechuudha. Malee gaaffii keessatti nagee yookiin gargaarsa keessatti dhossuu fi miti gatii dadhabbii keessanii dhossuu fi miti jechuudha. Karaa hundumaan na gargaartanii warra isin geessanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Waaqayyo bara keessa jireenya keessa naa eebbisu. Kan keessanis warra ijaan argitan sinaa taasisu isiniin jedha. Yaa kan dadhabnuu fi biddeen bichaa fi miti. Egaa wanti nama barbaachisu biyya lafaatirraa amma jireenya biyya lafaatirraa waan mataa ofii jala qabatanidha. Kanaa jechuun wanti biraa hin jiru jechuudha. Biyya lafa daarawaadha. Lafti ishiin kun nyaatee naaf fixxi malee nuyi miti kan nyaata ishee fixu jechuudha. Ishirratti wal dadhabna, ishirratti wal dhidheenna, ishirratti aarsaa wal kaffalchiifna jechuudha. Ishirratti wal dhiphifna jechuudha. Safaraan hollaa biyyaan iddoo jiru hundumatti wal dhiphifna jechuudha. Amma attanii dhugaa akkatti namni wal dhiba jiru hati yeroo ilaalu maali yoo nama dhiise kan hin jedhu murteeffadhe jechuudha. Asuuf namaatti namarraayyuu fagaadhee yoo jiraadhe kan jedhu murteeffadhe keessattuu gidduu kana kan mudate irraa kan kaase bakka nama uffata kontaakti godhu. Ani beezawee amma nama lamannaaf waaqayyoof galanni haa ta'u jechuudha. Oofee of jala fixe nama lama waaqayyoof galanni haa ta'u. Mucaa goddanyaa kooti mucaa giinciitii fi mucaa obboleessa nama online irraa argadhe isiniin jedhu kanaadha. Kanaan cala kunoo asan jira kanaan cala haasaa nama hin qabu miidiyaa koorras nama hin qabu jechuudha. Bakka asirra nagee jechuudha namni jechuudha iddoo nagee jechuudha. Sibiilaa ta'uu yaada keessan hin taabsaasin of qabu yaada isiniin jira ani immoo akkas isinii fakkaadhee jira. Nu kadhachuun nagatiina pray nu kadhachuun nagatiina egaa gooftaan immoo waadaa nu galeera asuma keessatti jirruusi
egaa waaqayyo immoo danda'aadha siin jira karaa hundumaatti warra deebinee akka ajaa'ibaatti wal arginu waa taasisu guyyichi sama ga'utti walumaan turran siin jedha viidiyoo gaggabaabanis ta'e viidiyoo adda addaatiin wi dhufnaa laayikiin hin dhoowwatinaa siin jedha amma fi mushkila laayikiin hin dhoowwatinaa sa'aatii sila guuttachuu hin dandeenyu viiwwan guuttan nama qallaa godha sa'aatii eessaaf hin intarneetii malee kana activity jara na dubbatu jira akkatti dubbatan beektu nagarran balan maqaa isaanii illee dhabuun barbaadu ala jala hin jiru jechuudha maatiin haa ta'anii hin jiru keenya miti Itoophiyaa miti gafa dubbatan madaamii sodaatan jechuudha jedhu madaamidha isaan jalaan bare goofta na oolchi isaan iddoo furkan bula haasofsiisan mataa godhachuudha na turtii gaarii naa qabaadhas ni jedhamu buloota koo baay'ee si jaaladha baay'ee si ta'u jedhu gaa baay'ee irratti toltaniittu sabiinsa guyyaa muraasa keessatti dhugaa tolta beeku qabaadhe immoo sana caalaa gargaartu jechuudha guyyaa muraasa keessatti ooftanii asiin geessanii yaa kunis baay'ate hin jedhamu garuu Oromoon miliyoona meeqa qabna jedha Jawaar Oromoon miliyoona meeqa qabneeti sini dhalata garuu sini Oromoon miliyoona meeqa lafarrayyuu kan jiru malee laayii kana jiru Oromoon miliyoona meeqa garuu gara jabeeyyii duwwaa ofittoo duwwaa warra of jaalattu bicha keessaa immoo kasin jala fiigaa ooltani waa tokko sinitti viidiyoon koo dheeratee jira garuu waa tokko sinitti nama gadi bu'ee iyyeessan gargaara nama gadi bu'ee maatii agabuu bulu maatii karaa irraatiin as jirtaan jedhe nama bayyaanati fidee fuula keessan jala qabee ofiisaa dhufte naqaa walu bulu sheellaa gochaa fi ooltu maal isa hiyyeessa kanatti ofiisaatti agabuu bule namni hiyyeessa gargaaru bara ofirraa afeemte dhugaasan jedha meeqatu balbala isaa cufe mana isaa cufe hiyyeessa gargaaraa jira warra akkas garuu laayii gochuun jaalatan warra bitaaminii garaa isaaniitti guuraa fidanis fuulduraa kaa'anii sana nyaadhe kun akka nama kana nyaadhe isiniin jedhu sana laayii gochaa yoo ta'an warra akkasiirraa gadi dhaabbadha warra hiyyeessa gargaaraa jiru dhugaasan jedha deema gargaaraa yuutuub isaanii jechuudha deema gargaaraa sinis illee bolkaayyoon keessan akkas ta'e baay'eenis nama dhachuudha haati hiyyeessa daabboo tokko dhabdee bishaan allaandee tokko dhabdee karaarra bulaa jirti asitti yaa'ee garuu soofaa geeddaree maalii geeddaree isinirraa sirbaa jira kanafaa amma na jabaadha otoo dubbanne waan baay'ee dubbanna nuttaaf kalas bikkeeffi nagaan bulaa ana sumaan bulaa kana argashee cabdura argaan biraa garana jirti qoasanitaa agarsiisa ishi rashu caccabdu kanarraa lafareeta iyyees odumallee yoo bule haadhaawwan gadi bu'ee bule boru goofta ta'ullaa kaasa ilabaa dangoonaa kan dheera fulaadha mana boraa kan dheera fulaadha uffata kiyyan naqanne shaanxaan bituu na dhowwite shaanxaan bitanne innaan galu feestaanii isbaalaatiin haree ba'a haala albiish tizeelee keessa sin jira maafi mushkila kullu aalam shuuf farraji kullu aalam أنا سواهن سبر زينة لكل عالم فستاني علامات فستاني زبالة هريبة وقافن بو شو سوي يعني أنا ما محل قلت لنا دينا وانتو قلت لنا نيجي أوسا جوادا نندي بيرفع ومن دي بيا